Ajaan ijoollee sadii walirraa qabdan fudhatee ijoollee ofii guurratee deeme mee Paakistaanii kana eessa barbaadan? Cufatee deeme kalaasan si barbaadu jedhe. Waraqata seeraa wal fuudhee qabna mitiiree kanaanii borri manni seeraa hin barbaadee hin baasa biyyuma kana keessa jira. Mana seeraa gaafa tarkaanfii irratti fudhatu namichi kun seeraan bahee mana si jireenya si qallaba si kutaa maaliif wanti fuudhii feerumni kun seeraan ta'e sababa ta'eef qaama seeraa keessaa qaban sababa ta'eef seerri kun immoo birrii ittiin jammaramu barbaada. Isa kana mubaarakiin na Dhaggeeffadhu. Ati dhugaadha. Dogongoruu dandeessa. Akki gisa ol deemu gisa gad deemuu dhiba jechuun Oromoon maal goona reekaa irraa saayinee dubbanna. Namni kaleessa miira keessa yoo seene waan akkanaa kanatti booddeetti dhufa. Akka ol fuudhan deddeebisuun nama dhibaa jedhan. Kaleessa namni miira hin qabne hin jiru. Biyya namaa kana keessa namni dalagataa fi dhufe. Mee gotti sanyii Oromoo meeqa kam jiru obboleetti jedhiifa mallee naa godhi bareeduuti. Osoo hin boonne dura jalqaba laalutu barbaachisaadha. Miskiina yoo taate kan waan qabne bareedinnaa miti shurrubbaa miti rifeensaa miti diiminnaa miti kan laalan. Boru maal ta'a ilmaan xiyyatuun maal taate atama waa lama dhabde waa sadi dhabde. Tokko ilmoo ta'e hin dhabde lama qabeenya kan kee hin dhabde sadaffaa ammoo sagalee baangaaliin akka godhe Paakistaaniin akka godhe jedhanii maqaa kan keetti ni dhabde jechuudha. Meeqa kam bira dargaggeessi Oromoo anas dabalatee wallaahi lajiim namni yoo gartee osoo siyyuu kan miidhu taateeti maatiin isaa itti gaafatamummaa irraa fudhatu. Kaleessa gartee gosa isaa barbaada. Sanyii isaa barbaada. Paakistaan eessa barbaadna? Sanyii isaa eessa barbaadna? Isa kana maatiin isaa abbaan isaa obboleessi isaas asuma keessa jiru beektaa yoo dubbiin kun seera qabatee hundi isaanii ani akka seera qabatu xinnoo mubaarak nagargaarii jedhee tanani yoon dingata haasaafaan wallaaleen beeku malee. Kana hunda isaa gaafa geessinuu wanti hundumtuu aayidiin koonni inni kenne selellee maqaa isaatiin jira waraqati nuti wal fuunellee mazagaajaan Dubaayii hin beekaa innasii hin beekaa garuu seera qabsiisuu fi wannoo barbaada malee qarshi saantima barbaada. Malee badee achiin hin hafu waan barbaadamee argamudha. Qabna asirratti jarri keenya wanti kun reefuu tokko gadi ba'e malee mubaaraki waan baay'ee ta'aa jiru biyya kana. Yoo isii dhukkubuu jiraate gargaarsis intala Oromooti. Mama shurrubbe intala Oromooti hin gargaarra jetteesi. No intala Oromooti miti intala Baangaaliiti jaartii Baangaaliitu gargaara. Jaartii Baangaaliitu gargaaraa jechuudha. Intalli Oromoo tana tajjii sadi guutuu boo'icha wal fakkaataa boottee rabbi jedhaa na gargaaraa nama fayyaa qabu nama miila qabu iyyuu gargaaraa jirtanii na gargaaraa jettee boo'aa jirtu jechuudha halkanii guyyaa tana gargaaraa yoo dandeettan. Tana dhiibsanii waan isin tana gargaartaniif tokko hin jiru. Mee gargaaraa isin dhiira wallaahi laaziim mee gargaaraa. Ani yoo kun amma yoo gargaaru taateen gargaarsaa jechuudha Baangaaliin haa gargaarsiftu kun nama 200 oltu safara kana hojjetaati. Inni maaf afaan Arabiffaatiin itti makkana nama keessan itti gargaaraa jedheen itti maaf. Gizee kaan deemtee Baangaalii waliin uummata kabootaa kana waliin arrabsiti. Yeroo Oromoo arrabsiti jaalalan beeku jettee shuxaamiin amma immoo itti guuree guyyaa kana eegaa ture. Haa xaraawu. Addakkaa miidhama namaatti hin gammanne garuu akka intaloo sanaa na gammachiisan jiru wallaahi. Maaliif namoonni baay'een irraa barachuu danda'anii jechuudha. Sini galee jaalala warri dhiirri Oromoo jaalalan beeku. Akkuma qalbiin nama goote hin ta'anii akkuma jaalalli nama goote hin ta'anii itti yaaduu fi gamaggamanii ilaaluu nama barbaachisa. Mucayyoo tana Baangaalitti heerumtee jaartii Baangaaliitii jedhaanii jiranii. Yeroo hedduu miidiyaa kanarratti illee ni agarra. Namoonni hedduun Baangaalitti akka heerumanii shamarran keenya jechuudha. Anis dubartiidha. Waan nama mudatu hin beekani. Ani namarratti waan murteessu. Akkasuma dubartiillee qaba. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Namatti quba qabu hin barbaadu jechuudha. Maaliif waan taanu hin beeknu nuti dubartiin akkasuma nuti dubartiin ilmoo dubartii qabnu waan taanu hin beeknu namarra waa murteessuu hin dandeenyu. Garuu waan tokko osoo bultii Baangaaliitti hin seenne ka ofiitu yeroo ammaa kana hangam nama jabeessaa jira. Hangam nama wajjin jiraataa jira. Hangam bakka guddaa namaa qaba. Namuu hin beekaa jechuudha. Ofiitiyyuu kan Baangaalii kan zeegaa hin beekne dhiisi jechuudha. Ka taree sila wanni taree of duuban deebi'u wanni godhan hin jiru sabbaruudha.
Isiin amma ilmoo ofillee dhabdee akkasuma abbaa manallee dhabdee qabeenya isa wajjin horattellee dhabdee jirti. Ijoollee lama moo sadii lama irraa qaba waan jettu nutti fakkaate. Ijoollee lama abbaa manaatirraa qabdi. Ijoollee irraa fudhatee biraa nagaatti jedheeni. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kee jalatti argamtan jirtu my family baga jiraattan hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattanii ammallee naaf jiraadha isiniin jedha. Kan maatii naa taatanii kan ni jajjabeessitan hedduu tokko galatooma garan keessan dachaa haa ta'u. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya waa'ee mucayyoo Paakistaanitti heerumteeti jechuudha. Paakistaanitti heerumtee maammadoon keenya aariitti ba'aa jira jechuudha amma. Maammadoon Oromoo jaalalan beekuu jettee dubartoonni hedduun nu tuttuqaa turte. Amma namoonni hedduu laayif irratti isiin waraqaa wal fuunee waraqaa gaa'ilaa maarree maariyyoo akkas taanee wanni hunduu maqaa isaatiin jira akkasii jettee isiniin himataa jirti. Isaan itti kolfanii bakka ga'ee dhaabi jedhaanii jiranii jechuudha. Isiin silaa akka marattu isiin amma jala taree jira jechuudha. Yoo garaa laafee walitti rabbiin isaan deebise rabbi walitti haa deebisu takka maqaan bade baangaalii heerumtee takka maqaan isii bade jechuudha. Ka dhufuufi jechuudha. Ka tare immoo isaa godhan hin jiru sabbaruudha. Yoo carraa gaarii qabaattee rabbi isii laaffisee gaabbee minaalbaata haadha manaa haadha ijoollee tiyyaatii jedhee minaalbaata gaabbee rabbiin isii laaffisee itti deemale wanni Oromollee isiin gargaaru maaliifi kaleessa dhiira Oromoo dhiifteetiniin zeegaa biraatti heerumtee akka mucaan jedhe zeegammaan isii fuudhe sun isii haa gargaaru nuti 5 saantibii takka isiin gargaaru jedhee jira. Ka dhufuu fi gorsa ta'a jechuudha. Ka darbee fi barumsa ka dhufuuf immoo akka rakkoon kun af duratti isaan irra hin geenne jechuudha. Jaalalli bakka nama hin dhaabne siin qabdu bakka waan nama hin goone siin qabdu jechuudha. Carraadha namni jaalala keessa osoo hin yaadatin jaalala keessa seenaa garuu haga fedhanillee yoo jaalatan ruhii ofii tana nafsiyaa ofii tana qaqqabuu barbaachisa. Akkuma qalbiin nama gootiif akkuma ruhiin ofiin tun waa baay'ee nama ajajji akkuma isiin nama goote yoo isii jala deemanii qiletti nama galchiti jechuudha. Haguma fedhan zeegaa biraa yoo jaalatanillee yookaan zeegaa biraati miti namuma keenya jechuudha. Ka zeegaa namuma keenya yoo biyya keenya irraa fagoo taate jechuudha. Jaalachuun ni ulfaata yeroo ammaa kana jechuudha. Zeegaa biraa amananii itti heerumanii bultii wajjin ijaarrachuun immoo sallama ulfaataadha. Sani warra jaalattantu beekaa jechuudha. Akkamitti zeegamdhaan biraa isinitti tolee wajjin akka jiraattan isintu beekaa jechuudha. Dubartoonni hedduun TikTok kanarra mul'atanii dhiira Bangaalitti yeroo heerumanii viidiyoo isaanii poosti godhanii jechuudha. Amma kunoo hin bootti Oromoo na gargaara. Maa kaleessa Oromoo mari'atte akka ijoolleen dhiiraa bantu kaleessa Oromoo heerumee daa jaarsi kun naa ta'ee jettee Oromoo mari'atte. Egaa xumura dubbii fiddanii Oromoo mari'attanii jalqaba dubbii garuu namni quba isin qabu hin jiru jechuudha. Jalqabumamee mataa keessan keessatti gamaagamaatii yeroo heerumuu dansan namni kun naa ta'a namoota hedduu booyaa jira namoota hedduu rakkoo keessa jira namoota hedduu bultiin isaa diigamaa jira. Mee akkamii duraa duuba sirriitti qoratanii nama kana sirriitti jaalala ofii mo'achuu osoo hin taane jaalallii fi qalbiin nama mo'achuu jedhama. Bara nama tokko osoo hin qoratin jaalachuun jaalalaa fi qalbiin nama mo'achuu namni nafsiyaa ofii mo'achuu dadhabee nafsiyaan nama ajaja jala deeme immoo rakkisaadha jechuudha. Itti gamagamee itti yaaduu barbaachisa. Na baasa wanni kun boruu naa ta'a. Boruutti zallaquu danda'a kan jedhamu yoo rakkoon kunillee narra gahe mataa kiyyarra fudhadhee boruu waan kana of tamaamanee ittiin jiraachuu danda'a. Osee sabbaruu danda'a jedhanii waan tokko seenuu barbaachisa jechuudha. Eega rakkatanii eega rakkoon tokko namarra dhufe eega miidhamni tokko namarra dhufe yaa Oromoo na dhaqqaba gara naan deebi'ee gara naan bahee yaa Oromoo na dhaqqaba hin taatu jechuudha. Oromoon dhugaa jedhee mucayyoo luun irraa murame sanu odda ji'a 3 hiitii booyaa jirti. Kaasilaa gargaaramuun gargaaramne
har'allee jaarsatu ishii dhiise malee isiin harkaa luka qabdi baatee dalagachuu dandeetti. Abbaan lakkinaan gargaara jedhesii haa gargaaru garuu kan talluqa irraa murame san gargaarsa barbaaddi jechuudha. Arabiyaa isii barbaachisaa akkuma keenya hin dalagadha jettetini manaa baate. Kanatu na mudataa jettee wanni ishii manaa baate hin jiru. Biyya namaa kana keessatti wanti nama mudatu hin beekani. Kanaaf mucaan dhugaa jedhee wallaahi mucayyoo luun irraa murame san gargaara hundi keessaniyyuu jechuudha. Ka luka qabu, ka harka qabu, ka fayyaa qabu rakkadhe yoo jedhee boo'ee miidiyaa kanarra gargaaramaa jira. Kanaaf namni luka hin qabne immoo deemee dalagachuu hin danda'u, bakka tokko gahuu hin danda'u. Hattaa wanta ittiin deemtu hin qabdu. Arabiyaa ishii barbaachisaa, mana ishii barbaachisaa, waan ittiin dalagattu ishii barbaachisaa. Silaa akkuma keenya dalagattee ishillee haadha birriitii, haadha manaati jechuudha. Kanaaf kan gargaaramu kana malee akka mucaan baanu osoo nafsiyyaa ofiitii fi fedhii jaalala ofii qaqqabuu dadhabee Bangaalii deemee heerumee wanni gargaaraniif hin jiru dhugaa jette ijoolleen. Kanaaf warri ganaa jaalala keessa seentanii warri Bangaalii jaalattanii warri Bangaalii janajjantanii warri of duratti Bangaalii heerumuu barbaadaa warri jettanii itti yaada boru akkamitti Bangaalii biyya isaa sanitti yookaan immoo biyya isaa sanitti hojii galaa rakkattanillee gara Oromoo asin fidinaa warri itti heerumtanii jala jirtan jechuudha. Yoo rakkattanii isaan addaan baatanillee akkasumatti waan iddilii keessanii ta'a dalagadhatumaan jiraadha malee yoo lakkii borullee rakkadhu Oromoo ummatii naa wayyaa waan feetellee taatu jaalala sollaaltu hiyyoomattus Oromootii naa wayyootan Oromootti heerumaa Oromoon akka isin gargaaru barbaadan jechuudha. Oromoon dubartii Paakistaanitti heerumne hin gargaaru jedhee kana fakkaata.